Waraanni Israa'el haleellaa cimaa Gaazaa irratti fudhatem duulli Geediyoon Chaarotis jedhamu kan macaafa qulqulluu irraa fudhatame Gaazaa guutumatti weeraruu jalqabem. Waraanni Israa'el haleellaa cimaa fi bal'aa naannoo Tarsiimoo Gaazaa irratti gaggeessaa jira. Duula kana Geediyoon Chaarotis jedhamu moggaasuun hayyoon isaa to'annoo guutuu Gaazaa injifannoo Hamaas irratti akkasumas bilisummaa lammiiwwan Israa'el booji'amanii mirkaneessuu ta'uu ibse. Biyyoonni addunyaa hedduun weerara kana balaaleffataniiru. Spain, Xaaliyaanii fi Faransaay dabalatee biyyoonni hedduun gocha weeraraa kana cimsanii balaaleffataniiru. USA'n himannaa balaa xayyaara Itoophiyaa fi Indoneeshiyaa walqabatee Boeing irratti dhiyaate kuffisuuf jedhame. Abbaan alangaa Ameerikaa himannaa yakkaa dhaabbata guddaa xiyyaara oomishu Boeing irratti banameef balaa xiyyaarota Max 737 waliin walqabatee ture kaasuu danda'a jedhame. Abbaan alangaa Netanyaahuu fi Puutiin akka hidhamaniif qabsaa'aa ture yakka saalqunnamtiitiin himatame. Abbaan alangaa olaanaan mana murtii yakkaa idil addunyaa ICC haga qorannoo saalqunnamtii irratti gaggeeffamaa jiru xumuramutti yeroodhaaf hojiirraa ari'ame jedhame. Hariim Kahaan haga qorannoon numa bara darbee jalqabe xumuramutti boqonnaa fudhata jedhameera. Waraanni Israa'el haleellaa cimaa Gaazaa irratti jalqabe. Duulli Geediyoon Chaarotis jedhamu kan macaafa qulqulluu irraa fudhatame Gaazaa guutumatti weeraruu jalqabe. Waraanni Israa'el haleellaa cimaa fi bal'aa naannoo Tarsiimoo Gaazaa irratti gaggeessaa jira. Duula kana Geediyoon Chaarotis jechuun moggaasuun kaayyoo isaa to'annoo guutuu Gaazaa injifannoo Hamaas irratti argachuuf akkasumas bilisummaa lammiiwwan Israa'el booji'amanii mirkaneessuu ta'uu ibse. Haleellaa akaakuu kana ilaalchisee ibsa mootummaa Israa'el irratti ba'e irratti loltoonni hedduun gara Gaazaa bobba'aniiru. Sa'aatii 24 darbe keessatti bakka shororkeessummaa jedhanii waamanim 150 ol haleelleerra jechuun ibseera. Biyyoonni addunyaa hedduun weerara kana kan balaaleffatan yoo ta'u Spain, Xaaliyaanii fi Faransaay dabalatee biyyoonni hedduun gocha weeraraa kana cimsanii balaaleffataniiru. Haleellaan kun yeroo ammaa gaaga'amaa fi balaa cimaa qabaachuun isaanii mul'ata. Qondaalonni mootummaa Hamaas fi ministeerri fayyaa Gaazaa akka jedhanitti haleellaa Israa'el kamisarraa eegalteen namoonni 250 ol du'uuf 10,000 madaa'uu ibsuun akkasumas gargaarsi yaalas gaaga'ama cimaa keessa jira jedhame. Israa'el erga ji'oota lamaaf dhukaasa dhaabuu irraa of qusattee booda baatii bitootessaa keessaa gargaarsa Gaazaa irratti uggura kaa'uun yaadatama. Kanaanis beela fi gargaarsa dhabuun lubbuu namoota nagaa irratti dhiibbaa cimaa uume. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jimaata darbe akka jedhanitti Gaazaa keessatti namoonni baay'een beelaa jiru jechuun haala rakkisaa jiru mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee Ameerikaan yeroo ammaa Israa'el waan fuula dhoowwatte fakkaattus harka lafa jalaan gargaarsa guddaa fi deeggarsa siyaasaa laachuudhaan duula kana jabeessitee jirti. Addunyaan haleellaa kana dhaabsisuuf carraaqqii taasisaa jiraattus Israa'el haga booji'amtoonni deebi'anii fi Hamaas guutumatti diigamutti duulli dhaabbatu hin jiru jechuun ibsa kennaa jirti. Kun immoo carraa marii nagaa fi dhukaasa dhaabuu danquu agarsiisa. Gaazexaan Times of Israa'el akka gabaasetti yoo ta'e duulli kun to'annoo daangaa sochii gargaarsaa fi sochii uummata kibba Gaazaa to'achuuf kan karoorfame ta'uu ibse. Maqaan duula kanaa Geediyoon Chaarotis jedhamu macaafa qulqulluu irraa fudhatame. Loltoonni Israa'el qophii cimaa ta'een garee Hamaas dhabamsiisuuf Gaazaa guututti to'achuuf hojjechaa jiru jedhe. Uummanni Gaazaa beela dhukkubaa fi yaala dhabuu irra darbee haala nama gaddisiisuu keessa jira. Namoonni hedduun marga lafaa nyaachaa jiru. Hawaasni addunyaa garaagarummaan jiruu fi ajjeechaan lubbuu nagaa irratti raawwatamuuf gaddee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon caamsaa 14 haasawa isaanii keessatti Gaazaa keessatti lubbuun baqattee jirtu hedduun dararamtee jirti. Wanti Gaazatti ta'aa jiru jeeqaa jira jedhe. Ameerikaan garuu duuba fuula dhoksitee Israa'el gargaaraa jirti. Osoo gargaarsi USA jiraachuu baate Israa'el guyyaa tokko hin bultu jechuun xiinxaltoonni hedduun irra deddeebiin ni dubbatu. Yeroo uummanni Gaazaa waan nyaatu dhabee marga nyaachaa jirutti Araboonni dureeyyiin akka Saawud Arabiyaa, Kuwaataarii fi Yuunaayitid Arab Emireetis immoo USAf investimentii doolaara tiriliyoona 3 ol dhangalaasuun shirribittiin gochaa jiru. Rakkoo Paalestiinotaa irratti wanti hojjetamu mul'achuu dhabuun komii isaan irratti kaaseera. Gadaan uummata Gaazaa hammaachaa dhufuun hedduun isaanii jiraachuu irra du'uu wayya jedhanii abdii kutanii jiru.
hidhattoota Hamaas kan deeggaran ta'us Hamaas akka Israa'el uummata nagaa irratti boombii raabsituuf sababa ta'ee jira. Gabaabumatti duulli Israa'el yeroo ammaa Gaazaa irratti gaggeessaa jirtu duula seenaa keessatti baay'ee gaddisiisadha jedhame. Namoonni nagaa kumaatamaan ajjeefamaa jiru. Addunyaan gadditee jirti. Garuu furmaanni dhugaa haga mariin nagaa fi tasgabbiin dhugaa hin jirretti hin dhufu. USA'n himannaa balaa xayyaara Itoophiyaa fi Indoneeshiyaan walqabatee Booyingii irratti dhiyaate kuffisuuf jedhame. Abbaan alangaa Ameerikaa himannaa yakkaa dhaabbata guddaa xiyyaara oomishu Booyingii irratti baname. Balaa xiyyaarota Maaks 737 waliin walqabatee ture kaasuu danda'a jedhame. Qondaalonni ministeera haqaa namoota balaa lamaan kanaaf firoottan jalaa du'an waliin walga'ii karaa toora intarneetiin taasisaniin dhaabbatichi dhimmicha xumuruuf waliigaltee abbaa alangaa hin taane akka mallatteessu hayyamuuf yaadaa akka jiran himaniiru. Tarkaanfiin kunis himannaa yakkaa kan baatii waxabajjii keessa jalqabuu qabu irratti achi akka hin jiraanne kan taasisu yoo ta'u, kunis erga abbaan murtii tokko beenyaa kanaan dura Booying yakka saamanuuf waliigalee erga kuffisee boodadha. Abukaatoon maatii namoota balaa kanaan miidhamanii bakka bu'an ammoo karoora haaraa kanaan baay'ee muufachuu himaniiru. Waajjirri haqaa Ameerikaa murteen dhumarraa akka hin qaqqabin ibsullee sanadi barreeffamichaan dhiyaate garuu waanuma maal ta'uu akka malu agarsiisa jechuun abukaatoon maatii namoota balaa xiyyaara daandii qilleensaa Itoophiyaatiin walqabate kan du'an namoota 34 abukaatoo kan ta'an Iriinaal Paam dubbataniiru. Itti dabaluunis sababii yakkaawwan dhaabbanni Booying lubbuu namoota 346 badeef haga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne jedhani. Amma ammoo waajjirri haqaa akka adabbii hin arganne gargaaraa jira jechuun himataniiru. Waggoota 6 dura balaa xayyaara daandii qilleensaa Itoophiyaa fi daandii qilleensaa Indoneeshiyaa irraa yeroo garaagaraatti qaqqabeen Booying yeroo ammaatti himannaawwan waliin na'uu irratti argama. Balaa xiyyaarota baay'ee ammayyaa'oo jedhaman Booying 737 Maaks 8 irra qaqqabeen namoonni 346 lubbuu kan dhaban yoo ta'u, sababni isaas meeshaalee to'annoo kutaa balaliisaa kan balaliiftonni xiyyaarota irratti galfamuu isaanii hin beekneen ta'uun ibsamee ture. Abbaan alangaa Netanyaahuu fi Puutiin akka hidhamaniif qabsaa'aa ture yakka saalqunnamtiitiin himatame. Abbaan alangaa olaanaa mana murtii yakkaa idil addunyaa ICC haga qorannoo saalqunnamtii irratti gaggeeffamaa jiru xumuramutti yeroodhaaf hojiirraa dhaabame. Karim Khan haga qorannoon dhuma bara darbee jalqabe kun xumuramutti boqonnaa fudhatu jedhameera. Akka gabaasni miidiyaalee kanaan duraa himanitti himannaa Karim irratti baname fedhii malee nama tuquu fi miidhaa saalaa kan jedhudha ture. Karim himannaa kana waakkateera. Dhaabbileen hedduunii fi hojjettoonni ICC kanaan dura yeroo qorannoo kanaatti Karim akka aangoo gadhiisan gaafataniiru. Reuters xalayaa inni yeroodhaaf boqonnaa akka fudhatu hojjettoota isaatiif erge nagaheera jechuun xalayaa kana keessatti Karim aangoon isaanii yeroo hunda gama jalaa akka ture ibsa. Murteen koo amanamummaa waajjira keenya fi mana murtiitiif akkasumas qulqullina adeemsaa eeguuf kan kaayyeeffate jechuun xalayaa kana keessatti dubbataniiru. Qorannoon kun kan dhufe yeroo ICC fi Karim waraana Gaazaan walqabatee muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun yakka waraanan akka to'atamu ajajanitti jedhame. Mootummaan Israa'el himannaa kana cimsee kan waakkate yoo ta'u, ji'a gurraandhalaa yeroo Netanyahuun Waashingten DC daawwate pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qondaalota ICC irratti qoqqobbii kaa'e. ICC'n qoqqobbiin Ameerikaa mana murtichaa balaadhaaf saaxiluu ibsuun biyyoonni miseensa fi hawaasni addunyaa haqaa fi mirga namoomaaf akka dhaabbatan waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama.